isaan dhabnes seenaan bara seenaa qabu waan ta'eef hin irraanfataman. Isaan seenaa guddaa qofa dhuntaan laabireerii guddaa dhabu. Laabireerii illee nu ijaaru isaan garuu ijaaruu hin danda'amu. Uumama waan taateef uumama dhogguun hin danda'amu isaan deemanii jiru. Kanaaf laabireerii guddaa, jechoota guddaa, hayyuu guddaa, beekaa guddaa, abbaa nagaa, abbaa sabaaf sablammoota illee wal qixxeessee jiraatu nama akkanaa nama kabajaa dhabne waan ta'eef gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Gara biraatiin seenaa isaan hojjetan waan ta'eef seenaan bara isaan yaadatu jaalleewwan hedduu horate waan ta'eef seenaan isaan hin irraanfatu. Kanaaf akka waliigalaatti akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti faawundeeshinii isaaniif ta'u dacheen kan isaan irraa deeman ta'e waan ta'eef mari'annee yeroo gabaabaa keessatti faawundeeshinii maqaa isaaniitiin waamamu ijaaruus lafa kennuus gahee keenya kan baanu ta'uu isaa Allahu Akbar. Kanaaf Rabbi isaanii araaramu firoottan isaatiif maatii isaanii hundaaf Rabbi araaramu isaanis nama jeennataa Rabbi haa godhu galatooma. Ifamaa gaama dasga'uuf odoon hin dubbanne Kadir dhimmi isa laala waan ta'eef abbaan magaalaa kanaallee akka tasaa ta'ee abbaa isaallee waan ta'eef dhimma isa keessa jira waan ta'eef kaasee nu akka sagantaatitti sagantaa faawundeeshinii kaafnee uduun haasofne inni mataa isaatu waadaan nu seene waan ta'eef akkuma san hiriyoonni isaanii Ahmadillee as dhufee haasawee kan isaan irraa barbaannu biyyi kun ka'aa akkana waa lamaaf akkana tokko amantii isaatii isa baasa lama sabummaa isaatii isa baasa maaltu kana godhee Haaji Hasan Gammadaa inni kenna Sheekh Hasan Gammadaatitu hojii kana lamaan dalaganii ummata keenya dukkana keessaa ibna baasanii yeroo namni arrabaan dubbachaa arrabatti godhanii barcumaan addaa jarri keenya kun irra taa'ee dubbatu akka dubbatamu nama godhe tokko keessaa adda dureetti isaan waan ta'eef iddoon isaaniif hin malle lafti isaaniif hin malle jaarmawni isaaniif barbaannee isaaniif irratti ijaaramu lafti isaanitti qabsaan iddoon isaanitti qabsaan tana waan taateef nu utuu isaan hin gaafanne waadaa isaanuu seenuudhaan galatoonfataa irra deebi'anii waadaa akka ifatti nu seenan isaan irraa barbaannaa obbo Ahmad Haasawu. Guyyaa har'aa waa bal'aa dubbachuunis nama dhibaa. Nama guddaa, nama goota, nama hayyuu akka Arsiitti dhabnee jirra. Isaan nama akka Ajaadab Saaddoo, nama akka Waaqoo Guutuu, namoota akka Waaqoo qabdu keessaa waan jajjaba hojjetanii maqaa gaarii qaban tokko akka ta'an namni kamuu ni yaadata. Haa ta'uutii duutii nama hundarraa waan hin hafneef isaan hin duunee lubbuudhaan jiran. Nu hundumtuuyyuu dachee kanarraa dabruu dandeenya. Guyyaa har'aa uummanni godina Arsii Lixaatii fi godina adda addaa irraa dhufan nama seenaa qabu, nama waan gaarii hojjete akka inni lubbuudhaan jirutti uummanni bakka jiru hundaa dhufee qabrii isaanii irratti argamuudhaan wanni uummanni Oromoo godhe waan guddaadha. Ani waa'ee Oromoo waa bal'aallee kaasuu dandeenya. Haa ta'uuti uumama isaanii irratti yoo xiyyeeffanne yeroo baay'ee keenya uummanni Oromoo yoo qabsaa'u barreewwan dabre keessatti namni muraasni nama amantaadhaaf qabsaa'e itti fakkaata. Yoo sheeka kana odeeffannoo isaa seenaa isaa duubatti hubattan amantaadhaafis sabaafis nama quuqama qabanidha. Namni akkanaa kun baay'ee isaanii muraasa. Yoo mana amantaa keessatti Oromoon miidhamee jira. Oromoon mirga isaan malluun arganne gabrummaa keessa jirra. Qabsoofnee waan nu mallu arganna jedhanii yoo isaan akkasitti umrii isaanii qabsaa turan, dubbachaa turan waan keessa namatti dhaloota ammaa kanatti maaltu uumamuu danda'a waan jedhu keessoo namaatitti namatti dhagama.
baay'een keenya nama akka isaanii kana ta'uudhaaf seenaa hojjechuudhaaf nama seenaa ta'uudhaaf dhaloonni kunis dhaloota seenaa hojjetu ta'utu nurra jira. Akkuma isaan waan gaarii hojjetanii dabran akkuma isaan saba isaaniitiin waan gaariidhaaf oolan iddoo jirrutti bakka jirrutti sodaa tokko malee waan nutti dhagame waan saba keenyaaf ta'u mana amantaa kamis yoo jiraanne yoo dubbanne guyyaa akkanaa kana itti farfamna seenaanis itti nu yaadata. Wanni abbaa keenya irraa barre kanaa jechuudha. Kanaaf wanti Arsii godina Arsii kana keessaa ta'u akka Arsii Sikkoo Mandootti hayyuu hedduu qabna. Hayyuun hedduun nu keessaa bahee jira. Hayyuun keenya iddoo baay'ee isaatti nama salphachiisan beekumsas qaban diinagdees galchan saba keenyas ka'uu dhabe saddaan galchan hayyummaa qaban qabeenya qaban beekumsa qaroomina ammayyaa qaban amma yeroo baay'ee isaa wanta jenereeshinii yookaan dhaloonni amma har'a goonu kana abbootiin keenya kalee godhaa ture. Kanarraa waa guddaa barannaa jechuudha. Har'a dhaloonni hadhaa akka isaanii kanatti seenaa hojjenne yoo jenne bara baratti dhaloonni dhufu nu yaadachaa deema. Waan akkanaa hojjechuudhaaf uummanni Oromoo bakka jirutti tokkummaa wal jajjabeessuu Oromoon wal dhiibuu irra walitti hidhee rakkoo keenya waliin dubbachuu garaagarummaa qabnu wal obsuu obboleessa keenya yoo kamiyyuu rakkoo qabaatu gorfachuu cinaa dhaabbachuu wal jabeessine akka Oromootitti bahuudhaaf deemutu gaariidha. Oromoon akka Oromootti wal hin jabeessine eessa gahuu hin danda'u. Har'a Oromoo irratti wanti godhamaa jiru waa bal'aa. Wanti Oromoo cabsuudhaaf deemaa jiru waa bal'aa. Kanaaf Oromoon sabni biraa akka hin cabsine ofii isaatti akka wal cabsine wal ijaaruu wal utubuu wal faana dhaabbachuutu nurra jiraata. Ergaa jedhu qabaa. Dhuma irratti akka godina Arsii lixaatti waa tokko yaadadhe goota keenya Amrii Taadii yeroo tokko Baalee irratti Hajaa Dabsaa iddoo siidaa isaanii hojjannee turre yoo amantaan nu hayyama ta'e iddoo dhaloota isaaniitti ta'e bakka barbaachisutti siidaa isaaniin malu hojjannee yaadannoo bara baraa ta'utu irra jira. Yoo akkas ta'e dhaloonnis yaadataa irraa barachaa faawundeeshinii isaa ta'u amma akka amantaa musliimaatitti nu dhorkuu danda'a. Garuu iyyuu maatiin yoo hayyame firii dhiigaa isaa wayyame akka amantaatittis yoo wanni tolereet godhamu obsamu jiraate waan seenaa isaaniin malu hojjechuutu nurra jiraata. Har'a Baaleetti magaalaa gobbarattanii yoo ilaaltan siidaa Hajaa Dabsaa iddootu jira. Hin yaadatamu. Dhaloonni dhufuu sona isaa duudhaa isaanii dhaaluudhaaf namni carraaqa. Waan akkanaa yoo goone yoomiyyuu dhaloonni ammaa kun irraa barata. San malees maatii isaanis deeggaruudhaaf har'as asitti jechuunis yoo na dhibe akkamitti waan jedhu koree keenya wajjin marannee maatii isaan irraa Amrii ta'an jajjabeessinee duuka dhaabbannee si faana jirra jennee mallaqaanis ta'e yaadaanis waan duratti isin hin jenne isanis gumaachine yaadannoo gaarii akka isaanii ta'u hawwaa. Har'a duutii isaanii waan laphee nama cabsu waan onnee nama cabsu isaaniif akka isaanii booqatan rabbi jaayinata isaanii hiraa firootaa fi Oromootaa fi namoota isaan jaalataniif ammoo jajjabina hawwina ulfaadha. Galatoomaa jennaanii boleeyyan keenya akkuma nu gaafannetti bulchaan bulchiinsa godina Arsii lixaatii fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee ergaa ajaa'ibaa nu dabarsanii waan isin jettan hundaan qeeballee jedhaa jiranii inshaallah. Allahu akbar. Inshaallah gara buleessa kiyya Muhammad Amin sin dabarsa. Wanni anamma dubbadhu waan biraa osoo hin ta'in waan bulchaan bulchiinsa godina Arsii lixaatii fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee dubbatan irratti waa tokko jechuu barbaadu. Inni jalqaba ka obbo Ahmad jedhan bulchaan bulchiinsa godina Arsii lixaa siidaan barbaachisaa siidaan haaja saniin barbaachisu yuunivarsiitii biyya kana keessatti akka addunyaatti beekamutti siidaan isaanii yuunivarsiitiidha. Akka saba kanaatitti akka Sikkoo Mandootitti yoo nu siidaan laallu jiraate shari'aan keenya waan nu dhorkuufi waan kana waan tunnu himanii daawaa qabannee jirru amma wanni kun siidaan hin ta'amuun ta'uu gaafannee fatwaa wanni deemu hin jiru siidaan haaja san gammadaa
godina Arsii Lixaa keessatti jalqaba magaalaa gudditti Shaashamannee keessatti yuunivarsiitiin guddaan dhaabbatee arguudha takbiira. Allahu Akbar. Wanni yuunivarsiitiin ittiin dhaabatu mallaqa. Mallaqa immoo mootummaan siidaayyuu dhaabuu barbaadani mallaqa akka mootummaatiin murteessaa waan murteessitan san miidiyaadhaan ibsa nuu godhaa galii nuu taasisa. Allahu Akbar. Nuti immoo akka uummataatitti mootummaa waan bulchurraa waan harkaa qaburraa lafa isaanii malu kan yuunivarsiitiif ta'u ni kenninaa waadaa eega jedhan ka bulchiinsa magaalaa Shaashamannee akkuma jiru ta'ee ka godina Arsii Lixaa akkuma jiru ta'ee mootummaa naannootii fi mootummaa federaalaa naallee gaafattanii ibsa isaanii akka uummataan nuu kennitan ni barbaanna. Haaja san gammadaa goota Arsii Lixaa qofaa miti ka sikkooman doo qofaati miti ka godina Arsii Lixaatii miti ka Oromoo qofaa miti ka guutuu biyyaa waan ta'eef akka guutuu biyyaatitti muummicha ministeeraa irraa jalqabee barbaanna malee magaalaa Finfinnee keessatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa barbaanna malee ganda keessa galchinee Shaashamannee qofarraa akka hin barbaanne mootummaadhaaf nuun ga'a. Allahu Akbar. Erga kana jedhe irraa bu'a warri mootummaa lafan kenna jedhe ni ijaarama jedhe ummanni immoo mallaqa waan kana barbaachisu yoo rabbi jedhe har'uma guutee biraa deema. Warri mallaqa guddaa isaa cheekiidhaan kennee warri immoo mallaqa xiqqaallee qabu xiqqaa isaa herregni baankii banameera waan ta'eef isinii ibsina waan ta'eef herrega irra galchitanii osoo har'a boruuf jenne koree yeroodhaa dhaabbateera maqaa nama afuriitiin akkaawuntiin banameera akkaawuntiin kun irratti galii ta'a inni rabbiitiin immoo yeroo gabaabaa keessatti wanti kun ni ta'a yoo isinii mijaate warri qalama harkaa qabdan qalama harkaa qabadhaa isinii laakkaa isinii achi ibsinaa mallaqan galchitanii cheekii asin nu kennitanii inni rabbiitiin yoo rabbi jedhe waggaa har'aa bakka ijoolleen itti barattee haajasa itti yaadatamu ta'a malee asitti won'ee asuma lallabnee asuma dadhabnee asumatti haasannee addaan hin gallu yoo rabbi jedhe seenaan haajasan gammadaa yoo nuu warri as jiru dubbatu duunellee warri dura dubbate du'ellee warri taakun yoo du'ellee inshaallah itti fufaa yuunivarsiitiin guddaan maqaa haajasan gammadaatiin ni ijaarama. Kanaafuu warra mallaqa warra qalama baafattaniif baankii gamtaa Oromiyaa 1057 40 duwwaa 56 irra deebi'aa baankii hojii gamtaa Oromiyaa 1057 40 duwwaa harka sadii amallee duwwaa 56 baankii hijiraa maqaa isaaniitiin moggee yeroo jalqabaatiin magaalaa Shaashamanneetti yoo banamu dameen isaa damee haajasan gammadaa jedhamee baname irratti herregni isaanii banamee jira. Haaluma kanaan baankii hijiraa 100 12 19 25 duwwaa 3 tokko baankii hijiraa irra deebi'aa 100 12 19 25 duwwaa 3 tokko herregni amma siin jedhame kunii fi herregni biraa FB yookiin Facebook fi miidiyaa adda addaa irratti ni ibsama waan ta'eef maqaan banameeruun maqaa waliin isinii ibsina waan ta'eef maqaa nama afuriitiin namoota beekamoo fi jaalatamoon banameera waan ta'eef achirra galchitanii
أما وني أنجتشو برباده سيدان كاميرا تكامبورا كاميرا تكوت ركته تدرد دكتور كمال فدو بتاعتهم كاميرا سني بلشان بلشي زبدين أرسيلي تاتي في بلشاني يوكان كتير مقالا اللي نجيني مقا جسن نمداتين نو من بروسا مقاي داندي مقاي hospital مقاي جندي مقاسات ديني بربان نماني أكل متديسون كل اللي قاوان انتاني تنالي متتلي كبتا سنجلا سغنتا اتيانو غير صلاة دي مفتانا شهادة الكنة كيتين سغنتا جرسنين سيجار إن شاء الله ساعات صلاة اللي إن شاء الله إن سلانا أما علماء ملامة دبسنا إن شاء الله سلانا إيجاسي أمو سغنتا اتيانو تديمنا جمع آداماتيني دكتور جبريل قمر دبتني رني جمع بالي مقالة روبيرا شيخ عبد السلام طاهر الوازدي آتاني إسان دفني إرقا قباوتون هذا بدنا عرسي بهايرا علماء نجراني كان جرا أما جرا الوجراته كان نكن إننا توقعان تيسان إن شاء الله اتحاسنا أما قانا هرر جرا جيم الرايو دفني مقايساني أثناء دبرستني إن شاء الله قرر صلاة اللي دينا إن شاء الله شيخ كينا شيخ طاهر قرن عارفني عبد السلام طاهر أسعرفني إن شاء الله إن شاء الله خادمنا كنا بكتوكن آبتنا أكغاري جرا إن شاء الله صلاة درسوال إنسكدال لن إنجديزية تبالين يسمى سلونا إن شاء الله والله كم زارين جدي الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد بلونك يورى مناسبان قنقيت ولدتك أبدأ الراوني جنو هنقفمت أباك إن كديني في وهندن أبا عالمك إن كوامر أنقرتنين أبا الراوني قرتي دينين كإن إتنو أجج هنقفمتي إسان نبرا دبرني في أرارما كدتورا ربي سانيها أرارمو قمسم إساني ربي ها تلشو متوجه إساني ربي إساني إرها دبرو قافي ربي اتها لافسو ديبي ربي إسانها قابسسو جنة اتئان وران أمو أمة إسلاما كبيا كسينسا أمة قرتي سبع كينا كقرتي بيا كسينسا بل سبب سبل موتا مصيبان تندقبدي شيني كينا شيكا نما تكرا دوانيمتي سبا تكرا دوانيمتي غند تكرا دوانيمتي بيرا دواني غارجي جمالي نما دو انجنوني هندكينا في صبري جميل ربي هاكنو سلامي أسمت وانت يفي لم تقول لك السج قاسميو كان قال عجانات دينار روان تيفي أسيسو چينا كانت تانسونغا حواسكين وني وليد آمنو نمني أدت اتراما ننجر وليد آمنا شيكا كين نجالتشون كمريفون وداما نسان كشيالي من فاجي أنسان وداني إسان جالتون كايو إسان جلق أبنتنا قلمان كرا هندانو كرا دينينس كرا دين الجاتينس حواسمانس أكاتا إسان اتكالي أباتيني ريف سونان إسان جبتو سنت قراب الإنان ركو هندرت قرتي أموتنوه فرماتان دابتودان أفان تكتاني والأمتودان بواجهيد فهند كيست والقتو ودونتانا ركو بفتهندا ولي قلن على قلن كمجي أنسان شيني كايو سنين دابنانين ربي سان قرقاري دين اللي نسرني دين الجل نسرني سينان بريدان أكنا كن الراهف
ummata keenya gammachuu fi mirqaana wanni dalagan galma namaan geessu wanni dalagan galma namaa ga'uun hubannaa fi marii fi wal qabatanii walii qabamanii wal dhaga'anii wal dhageeffatanii bu'aa cehii hedduu dabranii kana seenaa gartee achi aantu ta duubarraa as qaraanii miti seenaan sheeka keenya kaarraatu geettuudha isaanii rabbi haa araaramu nu biraa dabranii isaan dhabne rahmanni rabbii hafee jira rabbi gartee fakkaataa isaanii bakka nu haa buusu gugurdaa akka isaaniitiin gartee ammoo rabbi bakka nu haa buusu jenna jannata keessa rabbi isaan nu haa qubsiisu obsaa sabbaraa wal obsisiisaa jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh namni bakkuma jirtanii gattaa rabbi sodaa